Tan itti darbanii manna keessatti na. Abbaan kee saati keessumoo? Ati abbaa isaadha sin qabdu? Hin qabu eeyyati. Daa'imti kee kun isaadha abbaan qabdu ka? Ana malee. Si malee? Ati immoo dhukkubsattaa? Achi dhukkubsadde waan hin manaa maan hin dhaqu qabu. Amma yoon qansiraa hojjedhee yoon dadhabe. Hin gubatanii? Hin gubatan itti darbanii manna keessatti na. Abbaan kee saati keessumoo? Ati abbaa isaadha sin qabdu? Hin qabu eeyyati. Raamadaana kana keessa akkamitti jiraataa jirtare? Useetumaan nama fa'i bira dhaqee namni faan dirqeetii ruuzii faan haaqicanii ennaan saabunaa fa'i naa kanneen ennaan osoo jiraachuu jira. Yoo nama afxiraa asuurii nyaadhe afxiraaniin afxiree gala kaniin asuurii nyaan. Wallaahi? Wallaahi achi dhukkubni na seenee bakka haleen qochina dhukkuba. Har'a faxirii nyaattee ta'a? Asuurii nyaattee ta'a? Wallaahi? Wallaahi nyaan. Mucaan kee akkamitti jiraachista ofii akkamitti jiraatu dhukkubsata? Buskutiin bitaaf namaaf buskutii bitaaf. Immoo Saadaa Maammadii Harargeerraa inni ta'e buqqaattota immoo achi ka'e abbaa manaa hin qabu mucaan kiyya yatiima ayyatiima nama na gargaaru hin qabu mootummaan sila nu gargaaraa ture achii nurraa dhaabee osoo qansiraa hojjedhu ennaan na dhukkubee yoon dhabe amma qansiraa dhabe gabuun bulu ol garagalee. Maali duraan deeggarsa akkamii isinii godhamaa ture? Duraan sindeenuu kan nama zayitii faa saamunaa fa'i achumaan nurraa dhaabe waggaa fure galgal. Erga isinirraa dhaabate amman? Ji'a tokko caalee jira amma ji'a tokkicha kana gabuun jira gaa mucaa kana wajji. Abbaan manaa keessa jira? Hospitaalatti du'e. Hin du'e? Erga du'e ammami abbaan manaa kee? Waggaa tokko ga'ee jira. Harar naannoo kamirraa dhufte ati? Harar Dadar. Dadarirraa dhufte? Harra Makkalaa isa jedhama. Bakka achi dhufte? Maatiin kee achi jiru? Maatiin kiyya achumatti cawwaaqaa qubattoota galanii achitti uummanni bakka itti qabsiisennaan achitti dhuman toloojiiniin faa dabarsanii mootummaan fayyadu. Hin gubatanii? Hin gubatan itti darbanii manna keessatti na. Abbaan kee saati keessumoo? Ati abbaa isaadha sin qabdu? Hin qabu eeyyati. Daa'imti kee kun isaadha abbaan qabdu ka? Ana malee. Si malee? Ati immoo dhukkubsattaa? Achi dhukkubsadde waan hin manaa maan hin dhaqu qabu. Amma yoon qansiraa hojjedhee yoon dadhabe achi nagabuu ol garagalee biru mana keessa dhukkubsachaa garaa koo. Amma rakkoon kee inni guddaan maali? Maal akkasii qaba? Rakkoon kiyya inni guddaan waan hin nyaadhu hin qabu. Uffata hin qabu. Uffata sadaqaa namaan naa kennu. Yoo nama gabuun bule qansiraa yoon dhabe gabuun bule ol garagalee yoon hin fayyaa dhabe waan hin manaa hin dhaqu hin qabu. Kana jedhee rakkachuu jira kanneen sadaqa beefi fayyaan qabu silaaniin hojjedha. Achi yeedin bakka sadaqatti galechi. Kalee keessa dhukkubaam? Kaleen kiyya na dhukkuba. Raamadaana kana keessa akkamitti jiraataa jirtare? Useetumaan nama fa'i bira dhaqee namni faan dirqeetii ruuzii faan haaqicanii ennaan saabunaa fa'i naa kanneen ennaan osoo jiraachuu jira. Yoo nama afxiraa asuurii nyaadhe afxiraaniin afxiree gala kaniin asuurii nyaan. Wallaahi? Wallaahi achi dhukkubni na seenee bakka haleen qochina dhukkuba. Har'a faxirii nyaattee ta'a? Asuurii nyaattee ta'a? Wallaahi? Wallaahi nyaan. Mucaan kee akkamitti jiraachista ofii akkamitti jiraatu dhukkubsata? Buskutiin bitaaf namaaf buskutii bitaaf. Abshirin boynishi kan boyni an abdiin jedhama tarii viidiyoo kana ijoolleen ilaalanu namoota baay'eetu ilaaluu danda'a ijoollee hararis hiriyoota baay'een qaba tarii ijoolleen haala sii mijeessuu danda'u viidiyoo kana nan maxxansa hin boyniiti qarshii 600 sii kenneen ture amma siif hin dabala amman sii bilbilutti kun immoo qarshii 1000 kanaaf achi qabadhuuti kanaani mucaa keetii waa biti huccuu mucaa kanaa sin barbaachuu qabdaati. Huccuu hin qaban iyyuu kanayyuu namannaa kana sadaqa. Wallaahi? Bakka ani feetan si dubbisa. Amma aduu keessan deemisi dhukkubaa jira waan ta'eef qarshii kanaan galii mucaa keetiifis waa biti aannan fa'i bitii fi ofii keetiifis waan faxirii biti.